Harka fuunee kam jirtan daawwattoota keenya kun OBN International oduu irraa wajjin ambu arsituu Abdilatiif. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo mul'ata uummata Oromoo jalatti hiriiranii jiran nageenyaa fi misoomaaf hojjechuu akka qaban barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Firdeesaa Jabeessaa himan. Uummanni Oromoos misooma isaa dammaqinaan hojjechuu akka qabu dhaaman. Akaalu Baqalaa gabaas dabalataa qaba. Uummanni ajandaa siyaasaa bitaa mirgaan bocameetti gadhiifamuun hojii misooma isaa dagachuun qabu jedhan Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Firdeesaa Jabeessaan. Oduu barsiisuu miti. Uummanni misooma irra oolu ture jira. Itoophiyaa baanne nageenya Itoophiyaa, misooma Itoophiyaa, dimokiraasii Itoophiyaa yoo baanne Itoophiyaan ceetiidha. Uummanni Oromoo akka raafamennaan Itoophiyaan ce'uu hin dandeessu. Dhaabbileen siyaasaa Oromoos mul'ata uummata Oromoo jalatti hiriira yoo ta'e nageenyaaf misooma uummataaf dhaabbachuu akka qaban ibsan. Dhaabbileen siyaasaa mul'ata uummata Oromoo jalatti hiriiranii yoo ta'e nageenya uummata Oromoof dhaabachuu turre jira. Misooma uummata Oromoof dhaabachuu turre jira. Dimokiraasii uummata Oromoof dhaabachuu turre jira. Amma dhaabumti baay'ate kun uummataan isaa uummata kabuun irra jiru. Kanaaf uummanni dhaabaa olii ta'uusaa eenyu ol ta'uusaa mootummaatii ol ta'uusaa akkasitti of kabajee jiraachuu turre jira. Uummatatu nu jiraachisa kan jedhu hunduma keenya tokko keenya keessatti gochuu turre jira. Itoophiyaa haa ceesisnuudha. Kanatti fayyadamuu dinnee siyaasa geegaboo holoo walitti gadhiisnee ijoolleetiin wal arrabsiisna taanaan hin cabna. Waan hin taane soba uumanii walitti darbachuun uummata keenya burjaajessuun uummata keenya qoqqooduun hin ta'u. Dhaabbileen paartileenis kan irratti of eeggachuu turre jira. Paartileen immoo ajandaa hin qabne immoo ajandaa warra qabutti makamuu turre jira. Sirni dimokiraasii tokkummaa barbaada. Kanarratti walii galanii hojjechuu turre jira malee ajandaa uumanii bocanii akka jireenya godhachuun irra jiru wal jeequunis irra jiru. Uummatas immoo tasgabbii dhorkuun irra jiru. Filannoo dhufuu irrattis karoora uummataaf qaban dhiyeeffachuun murtoo uummataa eeguu akka qaban dhaamaniiru. Uummanni haa murteessu nuti dhugaa haa dubbannu. Isa sobe immoo uummanni taazzabayiif sobuun irra jiru. Sobdee maqaa balballeessuunis sirrii miti. Siyaasa bilchaataa, dorgommii bilchaataa, dorgommii hirmaachisaa ta'utu irra jira. Miidhaan vaayirasiin koronaa uummata Ameerikaa irraan gahu gad aanaa ta'uu Pireezidaant Tiraamp himan. Alamaayyoo Qannaa gabaas dabalataa qaba. Dhimma vaayirasii koronaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kan kennan Pireezidaant Tiraamp of eeggannoo biyyattiin raawwachaa turteen miidhaan vaayirasiin koronaa uummata Ameerikaa irraan gahu gadi aanaa akka ta'uu danda'u dubbatan. White House akka beeksisetti Ameerikaa keessatti hanga ammaatti namoonni 60 vaayirasii koronaan qabamuun mirkanaa'ee jira. Isaan keessaa 5 gara mana isaaniitti yommuu deebi'an namoonni 5 immoo guutuutti fayyaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun Pireezidaant Tiraamp ibsa gaazexeessummaa kennaniin vaayirasii kana to'achuuf garee mootummaan hundaa'e akka hooggananiif itti aanaa isaanii Maayik Peensiin bakka buusaniiru. Gareen hundaa'e kunis qorannoo yeroodhaa yerootti kallattiidhaan akka pireezidaantichaaf gabaasan himameera. CNN akka gabaasetti immoo garee kana kan hoogganuu qabu Ministeera Tajaajila Fayyaa Ameerikaa Alex Azar jedhamee yoo eegamaa tures haala vaayirasiin kun irra ture yeroo nan beeksifne jechuun Pireezidaant Tiraamp akka inni garee kana hin hoogganne taasisaniiru jedha. Tiraamp hojii hanga ammaatti hojjetameen ofii isaanii galateeffatanii tarkaanfiiwwan balalii dhorkuu fi namoota shakkaman bakka qofaatti baasuu gaarii yoo ta'uu baates vaayirasii kana to'achuuf garuu barbaachisaa akka ta'e himan. Ministeerri Tajaajila Fayyaa Ameerikaa Alex Azar akka beeksanitti immoo vaayirasiin kun haala isaa jijjiirrachuun waan beekamuuf miidhaan vaayirasii kanaan dhufu dabaluu akka danda'u dubbatan. Giddugalli ittisaa fi to'annoo dhukkubaa Ameerikaa CDC'n akka beeksisetti vaayirasiin kun akkamiin Ameerikaa seenee fi dhukkubsataan jalqabaa haala kamiin akka vaayirasii kanaaf saaxilame beekuu baatanis vaayirasiin kun Kaalifoorniyaa keessatti yeroo jalqabaatiif hawaasa keessatti babal'achuu beeksise. Vaayirasiin koronaa Xaaliyaan, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan keessatti saffisaan tatamsa'aa waan jiruuf giddugalli ittisaa fi to'annoo dhukkubaa Ameerikaas buufataalee xiyyaaraatti qorannoo fayyaa cimsuu akka barbaadu beeksise. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteet hanga ammaatti imaltoota Chaayinaarraa gara Ameerikaa dhufan qofaaf qorannoo fayyaa geggeessaa jirti. Doonaald Tiraamp akka jedhanitti vaayirasii kana ittisuuf baajeta doolaaraa biiliyoona 2.2 mana marii biyyattii kan gaafatan yommuu ta'u baajeta argatan hundatti fayyadamanii akka dhukkuba kana ittisan himan. Instituutiin fayyaa biyyaalessaa Ameerikaa akka beeksisetti immoo vaayirasii koronaaf talaallii barbaadaa akka jiru himuun qorannoo kanaan yoo milkaa'e talaalliin kun gabaarratti bahuuf waggaa tokko ol akka fudhatu beeksiseera. Aljaziiraan akka gabaasetti vaayirasiin koronaa guutuu addunyaa keessatti saffisaan kan babal'achaa jiru yommuu ta'u Estooniyaa, Deenmaarkii fi Joorjiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif argamee jira. Saudi Arabiyaan sababa vaayirasii koronaatiin imala amantiif gara biyya isiitti taasifamuu dhorkitee jirti.
gabaas dabalataa qabna. Sodaa vaayirasii koronaa addunyaa irratti tamsa'aa jiru irraa ka'uun Saudi Arabiyaan lammiilee biyya alaa dhimma amantiif gara biyya isii akka hin seennee dhorkitee jirti. Saudi Arabiyaan murtii kana irra kan geesse biyyoota giddugala bahaa keessatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 200 ol gahuu hordofuun. Hordoftoonni amantii Islaamaa hedduun biyyoota garaagaraa irraa yeroo adda addaatti gara Makkaatti kan imalan yoo ta'u, Saudi Arabiyaan sodaa vaayirasii koronaa irraa ka'uun kamisa kana irraa eegaltee balaliin xayyaaraa akka hin seennee dhorkitee jirti. Yeroo hawaasni musliimaa hajjiif Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaatti imalan dhiyaatee waan jiruuf biyyattiin sababa vaayirasii kanaaf yaaddoo keessa seentee jirti. Biyyoota giddugala bahaa keessaa hanga ammaatti dhukkuba kanaan kan miidhamtee Iiraan yoo taatu, guutuu addunyaa keessaa immoo namoonni 80,000 vaayirasii kanaan qabamu Aljaziiraan gabaasee jira. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa gama keenyaan nagaatti.